Hello everyone. Today I'm going to teach you some English speaking practice. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni burqaa beekumsaa marti. Barnoota keenya guyyaa irraa Ingliffa dubbachuu shaakaluudha. Barnoota keenya irraa eegaluun duratti viidiyoo kana like, subscribe, share gochuu hin dagatinaa. Kallattiimaan barumsa keenya guyyaa irraa haa eegallu. Who can answer this question? Gaaffii kana eenyutu deebisuu danda'a? Any student can answer it. Barataan kamiyyuu deebisuu danda'a. Who told you that secret? Iccitii sana eenyutu sitti hime? My friend told me. Hiriyaa kootu natti hime. Who left the window open? Eenyutu foddaa banee dhiise? The teacher left it open. Barsiisaatu banee dhiise. Who wants to go out? Eenyutu ala ba'uu barbaada? Everyone wants to go out. Hunduu ala ba'uu barbaada. Who is using my laptop? Laaptooppii koo eenyutu itti fayyadamaa jira? Your brother is using it. Obboleessa keetu itti fayyadamaa jira. Who sent this beautiful gift? Kennaa bareedaa kana eenyutu erge? My mother sent it yesterday. Haadha kootu kaleessa erge. Who is your best friend? Hiriyaan kee gaariin eenyu? Chala is my best friend. Caalaan hiriyaa koo isa gaariidha. Who wants to drink coffee? Eenyutu buna dhuguu barbaada? I want to drink coffee. Ani buna dhuguu nan barbaada. Who gave you this phone number? Lakkoofsa bilbilaa kana eenyutu siif kenne? My manager gave it to me. Hojii gaggeessaa kootu naaf kenne. Who ordered this delicious food? Nyaata mi'aawaa kana eenyutu ajaje? Our guest ordered the food. Keessummaa keenyatu nyaata ajaje. Who is the tallest student? Barattuun hunda caalaa dheertu eenyudha? Aster is the tallest student. Asteer barattuu hunda caalaa dheertuudha. What are you thinking about? Waa'ee maal yaadaa jirta? I am thinking about my family. Waa'ee maatii koo yaadaan jira. What do you do daily? Guyyaa guyyaan maal hojjetta? I read books every day. Guyyaa guyyaan kitaaban dubbisa. What did the doctor say? Doktorichi maal sitti hime? He told me to rest. Akka ani boqodhu natti hime. What are you looking for? Maal barbaadaa jirta? I am looking for my key. Furtuu koon barbaadaa jira. What is the total price? Gatiin waliigalaa meeqadha? The price is $10. Gatiin isaa $10. What should we do next? Ittaansinee maal gochuu qabna? We should clean the room. Kutaa kana qulqulleessuu qabna. What is your father's job? Hojiin abbaa keetii maalidha? My father is a merchant.
Abbaan koo daldalaadha. What did you learn today? Har'a maal baratte? I learned new English words. Jechoota Ingiliffaa haaraan baradhe. What did he say today? Inni har'a maal jedhe? He said he was happy. Akka gammade natti hime. What is your shoe size? Saayiziin kophee keetii meeqadha? My shoe size is 40. Saayiziin kophee kootii 40. What is the secret to success? Iccitiin milkaa'inaa maalidha? Hard work is the secret. Hojii jabaatanii hojjechuun iccitiidha. Where do you live now? Amma eessa jiraatta? I live in this town. Magaalaa kana keessan jiraadha. Where is the nearest hospital? Hospitaalli dhiyoo eessa jira? It is behind the market. Gabaa duuba jira. Where are you going now? Amma eessa deemaa jirta? I am going to the library. Kutaa dubbisaa deemaan jira. Where are the students going now? Barattoonni amma eessa deemu? They are going to the stadium. Gara dirree ispoortii deemu. Where did you spend your childhood? Ijoollummaa kee eessatti dabarsite? I spent it in the countryside. Baadiyyaa keessattan dabarse. Where is the shoe shop? Suuqiin kophee eessa jira? It is next to the bank. Baankii cina jira. When can I see you? Yoom si arguun danda'a? See me tomorrow afternoon. Boruu waaree booda na argi. When did you start learning English? Ingiliffa barachuu yoom jalqabde? I started 5 years ago. Waggaa 5 duran jalqabe. When will we see the result? Bu'aa isaa yoom argina? The result will come out next week. Bu'aan torban dhufu ni ba'a. When did you buy the computer? Kompiitara kana yoom bitatte? I bought it last month. Ji'a darbeen bitadhe. When will you call your sister? Obboleettii keetiif yoom bilbilta? I will call her tonight. Galgala kana nan bilbilaaf. When are you leaving town? Magaalaa kana yoom dhiistee deemta? I am leaving next month. Ji'a dhufu keessan deema. When did you finish school?
Mana barumsaa yoom xumurte? I finished school 2 years ago. Waggaa 2 duran xumure. When do you see your family? Maatii kee yoom argita? I see them every holiday. Ayyaana hunda isaan nan arga. When does the training course end? Koorsiin leenjii yoom xumurama? It ends in 2 weeks. Torban 2 keessatti xumurama. Why is the shop closed? Maaliif suuqichi cufame? Today is a national holiday. Har'a ayyaana biyyoolessaati. Why is he laughing now? Inni maaliif kolfaa jira? He heard a funny joke. Qoosaa baay'ee namatti tolu dhaga'e. Why do we need to hurry now? Amma maaliif ariifachuu nu barbaachise? The train leaves very soon. Baaburri dafee deema. Why is this so difficult? Kun maaliif rakkisaa ta'e? It requires lots of practice. Shaakala baay'ee barbaada. Why did you leave early? Maaliif daftee baate? I had another urgent meeting. Walga'ii ariifachiisaa biraan qaba ture. Why are you looking here? Maaliif as ilaalta? I saw a beautiful bird. Simbirroo bareedduun arge. Why do we need exercise? Maaliif sochii qaamaa gochuun barbaachisa? Exercise keeps our body healthy. Sochiin qaamaa fayyaa namaaf eega. Why is she staying home? Isheen maaliif mana turte? She feels a bit sick. Xiqqoo dhukkubsattee jirti. Why did you change your phone? Bilbila kee maaliif jijjiirte? My old phone was broken. Bilbilli koo inni moofaan cabeera. Why is he studying so hard? Inni maaliif akkas jabaatee qo'ata? He wants to top the class. Kutaa keessaa tokkoffaa ba'uu barbaada. Why do you need extra money? Maallaqa dabalataa maaliif barbaadda? I want to buy textbooks. Kitaabota bituun barbaada. Why is learning English important? Ingiliffa barachuun maaliif barbaachisa? It helps with global communication. Addunyaa wajjin wal quunnamuuf gargaara. Why are you selling your car? Konkolaataa kee maaliif gurguraa jirta? I need cash immediately. Amma maallaqni ariitiin na barbaachisa. Why is this room cold? Kutaan kun maaliif akkas diilallaawa? The window is fully open. Foddaan guutummaan guututti banameera. Why do we need teamwork? Hojiin garee maaliif barbaachisa? Teamwork makes jobs much faster.
Hojiin garee hojii dafee xumursiisa. Which color do you like? Halluu kam caalaatti jaallatta? I like the green color best. Halluu magariisa hunda caalaan jaalladha. Which road leads to the city? Daandii kamtu gara magaalaa geessa? The left road leads there. Daandii bitaatu achi geessa. Which book are you reading? Kitaaba kam dubbisaa jirta? I am reading a fiction book. Kitaaba soosamaan dubbisaa jira. Which option should we choose? Filannoo kam fudhachuu qabna? Choose the first available option. Filannoo jalqaba jiru filadhu. Whose turn is it now? Amma dabareen kan eenyuuti? It is your turn now. Amma dabareen keeti. Whose phone is ringing now? Bilbila eenyutu iyyaa jira? The teacher's phone is ringing. Bilbila barsiisaatu iyyaa jira. Whose jacket is on the floor? Kootiin lafa jiru kan eenyuuti? That jacket belongs to Tolera. Kootiin sun kan Toleeraati. Whose laptop are you using? Laaptooppii eenyuu fayyadamaa jirta? I am using Chala's laptop. Laaptooppii caalaan fayyadamaa jira. Whose bag is on the table? Boorsaan minjaala irra jiru kan eenyuuti? It is my sister's bag. Boorsaa obboleettii kooti. Whose advice did you follow? Gorsa eenyuu hordofte? I followed my grandfather's advice. Gorsa kaakayyuu koon hordofe. Whose mistake caused this problem? Rakkina kana dogoggora eenyutu fide? It was my own mistake. Dogoggora mataa koo ture. Whose phone number is this? Lakkoofsi bilbilaa kun kan eenyuuti? It is the office number. Lakkoofsa waajjiraati. How can I improve my English? Akkamittan Ingiliffa koo fooyyessa? Practice speaking every day. Guyyaa guyyaan dubbachuu shaakali. How can we solve this problem? Rakkoo kan akkamitti furra? We must discuss it together calmly. Tasgabboofnii waliin mari'achuu qabna. How can I pass the exam? Qormaata kan akkamittiin darba? Study all course modules daily. Guyyaa guyyaan kutaalee barnootaa qo'adhu. How many brothers do you have?
Obboloota meeqa qabda? I have two older brothers. Obboloota gurguddoo lamaan qaba. How many languages can you speak? Afaan meeqa dubbachuu dandeessa? I can speak 3 languages. Afaan sadiin dubbachuu danda'a. How many students are there? Barattoota meeqatu jira? There are 40 students here. Barattoota 40tu jira. How many chairs do we need? Barcuma meeqa nu barbaachisa? We need 5 extra chairs. Barcuma dabalataa 5 barbaadna. How many days are you staying here? Guyyaa meeqas turta? I am staying for days. Guyyaa 4 nan tura. How many pages did you read? Fuula meeqa dubbiste? I read 10 pages today. Har'a fuula 10 dubbise. With whom are you living? Amma eenyu wajjin jiraatta? I live with my parents. Maatii koo wajjinan jiraadha. With whom did you discuss it? Eenyu wajjin mari'atte? I discussed it with my father. Abbaa koo wajjinan mari'adhe. With whom was she talking? Isheen eenyu wajjin dubbachaa turte? She was talking to the doctor. Doktora wajjin dubbachaa turte. Whom did they choose for the job? Hojichaaf eenyuun filatan? They chose Bonsaw for the job. Hojichaaf boonsaa filatan.